gammachuu miciyoo teenya arafaatittiin gammatu jiraan murtii guutoo keenya haalaan wallahi bannaat haalaan galatoominaas hin jee saayib murtii king si jaalannaa warra maqaa si balleessaa ture sin warra likkii itti himan faanaddoo budaa warra sin geenye warri asii maqaa si balleessaa ture sun guutuun murtii nanage warri murtii maqaa balleessaa turtan murtii harargee waan ta'eef jibbitan isin hundi qasar kijib dura hundi ni beeyna warra gachiisa si dhabee maqaa si balleesse ilma oromoo nanage murtii ilma harargee ilma oromoo leenca ati waan sin beeyne namni goggo sin beeyne sitti hinaafaa san hin beeyne isa sani damballe no jinaase dambo nagaan jira wallahi apostoo inuma jirra nuti yaabo alhamdulillah amin 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 yeroo jalqabaatiif namni caala nuuree hoomaan keessaa baasuuf ka'e yaa dabbal hojjata nagidee laalu gootummaa takka tura mul'ata. Dampeetiin dhufee mana keenya dampeetiin dhufe mana kiyya baneetiin gastirratti ummata hojii wal qabee dampee dhufe gootummaa bichaara waa hedduun irraa mul'ataa barbannaa ta'an du'ee bara soobaa oromoo onneen dhaabbatte wallahi en oromooti yaadee galamsa guutuu si kan nu qaban aangoo ibsa ilillee ol darbi galamsa guutuun akkanan dambaalle murtii guutuu akkas lubbu ibsa ilillee ol darbi amma galamsa guutuun akkanan wallahi galamsa guutuun akkanan anaa bulcha silaa galamsa guutuun akkanan jechuu nanagaa warri galamsa bulchuu hin danda'u nin bulcha mee oguta kana yaamime maqaa hayya kana dhiifama dambaalle sanyii bootaa bar makuma kira nagale ya dambaalle na kobalta bannaat yaa okay dambaalle re kormagala akan fadhetti yaamus shanyiiti yaabar akan fadhe yaamus sabaqi yaabar inkuu kan warini sabaqi yaabar akan fadhe yaamus isa mate tarre dhiifama yaa dhugaa keeti lubbu Maria thank you akkanatti mana push godha ka jarana dadhabne jaayibsaanis haalan sabboonaan paanis haalan jaalaan hunda paanis haalan galatoma asin bullu jarri maalirra gahan obboleesso wanni dhufneef ni beeytanii waan taa'uuf jirruuf illeedha yoo gara dhimma taa'uuf jirrutti nu deebistanii yoo maalirra gahan yookaan asirraa bu'aa galan hunja yookaan dadhabnee jirra haqa rabbiiti. Michayyoon viidiyoo banteeti Afraan viidiyoo banteeti bahu jirraa jette bahu jirreettee viidiyoo nu garsiiste madaamiin harkaa fuutee nam tokko isii liqimsuus hin jiruuti gabbahu jirraa jette gurbaan isii fuudhu jiru inni balbilana jalaan kaasan jee ulaa dura taa'u jira achi dubbii wal qabdee jirti obboleessa kiyya obsi ol deebisnaa masala nu deebi'a. Asirraa taphachuun keessan maaliif barbaachisa? Taphni jiru baru taphni takka hin jiru walumaan taphaatu hin jiru. Dadhabnee ganama sa'aa meeqatti mana kana banne waan asirraa fayyadamaa jiru hin qabnu geemata jirru bira keenya akka inni gaarii dhaare. Gaarii miti. Ammoo hin kaastu bareedina. Hin kaastu. Diddeebar fatiyaa. Diddeebar hin kaastu. Mucaanti bilbilu jiraati rabbii furmaata nu haa fidu. Egaa namni as taa'ee eegu jiru kun hundi maal akka eegaa jiru isinis ni beeytanii? Bilbilu jira bilbila so dhageessisee piip bilbila jalaa kaasu diddee. Innis achi jala jira taa'uu jira taa'ee eeguu jira nutis akkasuma teenyee eeguu jira obboleeyyan kiyya onoo bayaan haa deebi'u madaam jalaa kaasuu diddee rabbi nurraa haa laaffisu wanni cufti xumurame gabbahu jira natti nutti himte. Keessaa bahuu feena miciyyoos bakka isaanii kanneenee waan kana goolamnee keessaa bahuudha barbaannaa maaliif nurraa hin xumurre please. Hamma miyyoon tun isaa harka jirtu obsuma qabna wanni godhuu qabnu takka hin jiru bara. Ammoo waliif obsu jirra. Please yoo obsu kun badi yoo obsu kun xumurame osuma wal kabanyuugaa wal kabajaatuma jirra nagayumaan tattaa jirra
Isinuma laalaa jirra. Please tapha kana balleessinaa. Yoo taphni kun bade eenyu nuun fayyadamu. Dhugaa rabbii walitti himna yoo taphni kun bade eenyu nuun fayyadamu. Akka isin gettanitti isin gala deemu jirra. Akka isin gettanitti isin salaatu jirra. Walii galaami. Yoo taphni kun bade naaman. Atis bakka barbaadden geessu wanni tolaata kan jirtu. Walaa kabanyu guys. Walaa kabanyu saatii meeqa beellama rabbii fiin godhee fi naa kabalaa fi ammaan godhaa fi saasannaa qabaa fi waa hedduu obsin. Manni kun ragaba. Inni as keessaa bilbila bayaan qaba obboleeyyan kiyya itti bilbilaa. Bayaan rakkoon kan warra babaa kiyya bayaan as galaa wani jira amma boodan. Tabayaan miti amma rakkoon. Isin biyya galchuu deemti moo reefuu bayaan kan nu deemti? Tana dubbiin dhibde tana bar. Reefullee jaalibsaatti bilbileetiin jira. Jaalibsaa waan inni si jedhi yaadataa miti. Dubbiin tun nu harkaa bahu jirti. Jaalibsaa dubbadhu maayik irraa banadhu. In baddu ila ammaan tanaaf obsitan and give them 10 minutes. Bakka takka wanni dhaqu jiru. They're in different room and they're telling her do not let her go. I've told this guy this is what they're doing. They can't do nothing. They can't do nothing. Okay, we're gonna be patient as much as we can. I am telling you, I know, but look, they are planning something very evil. I'm telling you, we cannot take. We have done everything they've asked. I know. I don't know the rate, wallahi. Waa ifi toorafaa dura manatti hafee kenniiti mee ol baasaa nama kana jawaan. Ajaa'iba. Wi-Fi ta'uu danda'a. Wi-Fi yogguma na baan Wi-Fi hin qabanii maybe isanis ta'uu danda'a obsinu. Manumaa akkamii baanu boo bayaan qoy mee direetti yoo kutak qoy fatii mee kutak. Manaa bahu maal jechuudha lookshina bayaanitti erganii manaa bahu dura bar lookshina bayaanitti erguu duraame. Bayaan lookshina si ergite moo sin ergine naa deebise. Aywa, my family bakka amcoorraa fuudhaaf hin deemaa jira. Wabii akkana nu godhe fa'aa ol guddatu amma manni viidiyoo nu barsiise. Banee isin garsi amma na bira jirtu daqiiqaa 10 akkasii fagaate. Hoteela gadaa Lookshini sigee moo sin geenye lookshinu na deebise sigee lookshini. hoteela gadaa reestooraantiitti na yaamte achuma dhaqee dubbisee. Okay abbaa kee. Ayyaa beebi. Mee deemi viidiyoo nu baniti maarshii dee piippiif godhi mee kutaa please. Inshallah. Riban qof jira bar. Anfaan mukoyyafni ne kabbayanaa mukoyyafni biyya arabaa mudhiina dhukkubsee son jeesu. Mee bani. Nama mana fadda. Gizuma dhaqeen live keessa taphadha. Gizee dhaqeen iyyuu isin dubbisa okay. Asmataa egaa nu biraan buyyoo ati buutanii dabbaramna bar. Murtii mudiira jirta awoo biyyaa rabbii jiiti gurbaa hundaa fite qaar bisaa dubbaleessu. Deemee Yoo bu'ees rakkoon qabu ni deebi'a waan ta'eef makiina ofaa dhiisa. laa qabbantiru raagaa tuufiif godhan oofe qaawmanni kunis dabbarame shaqaalaan ta'e kitaabni arabaa tunis oguta kafataa eegattu filis. Aboo mee ulfaata isinillee akkatti xaartanii. Awoo biyyaa keenya. Rabbi. Qarshii kan qabu bara onnee dhibbata kan qabu bara kafaltaa malee kana dadhabu jira. Wallahi billahi tallah. Yoo rabbi na gizaan giraate malee gizaan hin jiru bakka biraa si gale. Jabaadha inshallah. Jiyo amarraa yoo jachin taallee teenyuma baay'ee nama gaariidha. Hundi teenya sun haadha tiyya mataa hayyu gubbaa jirti. Jannata isin miilaan seetti naamani dabbaa lijjee. Itti naayim. Hai. Dabbaan bayaan gaggeessa fuudhee haa dhufu daqiiqaan 15 sunis ammumaa rakkoon hin jiru. Deemu jira bara qabnee harkaan qabu murtii tiyya. Numatti haasaa akkanumatti haa deemu rakkoon qabu. Bakka akkanumatti isintti haasawaa deema. Akkanuma nutti haasaa deemu qabu meeqoo isaa murtii uummanni kun kana fataa jaa bara. Uummata kanaan fataa godhu fedha. Raftee bara shaqalaan nu harka. Ifa magaa shaqalaa jechuudha. Link share godhaa gaamma koppilink share godhaa jedhi. Akkana koppilink share dha gaamma. Follow le godhaa bayaan argee kana akaawuntiin haarii follow na tolcha. Bar bayaan kiyya nama biraa dhabeetiin bar jaalibsaan dalagaa jira saata nan dubbatu kana laatti mata baka dalaga. Sabboonaan na bakate caalaa nuuree ni bakate golleen gana ganaaf kutte caalaa oroo keessa taa'u yaarti nama gaafata. Ano qofa asirratti hafee namaan dhabee bar. Wallaahi gaa asumarra oollee bullee asumarra bullee oollee haga ammaa jirra. Mee hikmaan takka mee hikmaan murtii hikmaan takka fataan waa gootu maa gabbuuftan mucii yoo reebusan mee hikmaan yoo deebi sultaan kana gabbuuse Waan buusee inni buusee. Ayye naa ol deebisaa pilis nama tokko gabbuusa ogu takka. Mee qoyaa fataan waa gootu wasa uummanni kun miira kee uummanni kun wanta xiqqoo haadis jiru. Modereetarrii nama tokko gabbuusa naa galchaa hikmee
Galamsiyya galchaa please. Buusi Bakki sultaan banaa jira. lagaarra qofan buusin fatii buusi yoo feete. Mana dura gabboo qaba bakka amma karaa deemaa jira. Hin bu'in. Ati kan takkan deemin? Hai, dhimmisihi. Abbayaan buusi fatii orootii fi sultaan sana tokko buusi. Abshir. Okay, ikmiyyaa naa galchi amma. Galamsiyya naa galchi boo. Erga dijina ye. Yaa, ono wala kosa kadhau jirti ergi galchi reet. Argeetiif hin jira dhiisin tuqini. Anu argeef. Ayye. Inshallah dubbiin dhumtee jira akka tanaatiin. Dambaale. Wayya lubbuu maali jirta? Meeqoo isin guddisa? Lubbuu taa'utti hin jira bar. Meeqame taa'u jirta? Inni wala lubbuyyeetaan namni gaa inni waan akkanumatti hin taa'u jira rabbii isinuu sodaadha. Lubbuyyeetaanis rabbiin waa baasu lubbuyyeetuunis baate jaanii. Nin gammade dhuguma rabbitti. Maal si taate Rabbitti lubbuu? nin gammade. Wallahi baga Murtii gammadaa. kuusoon keenya saalaan king murtii bannaati. Gurra nu gootanii siifisa king bannaati. Wallahi gadi waa keet. Dambaalee mee dambaalee king ijaa barreessaa jala kana dambaalee cumbar wallahi obbaa haasoo akka bineensatti haasoollee bar nama gaariidha bar wallahi namni sodaataa bar mucaan. Na arrabsite wana barsite ammati. Tin faarse jechi namni sodaata malee ati ammoo harargee dhugaa harargee barbaadu bi bar dambaalee bannaati noo nama 1,300 irratti siimuu jira. Yaa dhugaa keeti wallahi. Ati originala bar. Anaala noo imaana bar noo imaana nasbee bannaate. Normaala wallahi filteran qabdu. Noo imaana fayyadamuu jira laal wallahi caalaa nuurete ifumaaf na dhiisi malee namas laachiin galtuu keessa biyya namaa keessan dalagin jenni. Oomaaniin galtuu kee. Maani fuutetti Itoophiyaa galchuu qaatemi? 900 qabbe hin qopheessnee deema duro. Yaa miliyoona lama qopheessite gaafa kana quban qaba makiinaa fa'a. Yaa miliyoona lamaan san kuba bakka qabaatte dambaale siifin dabarsan malee miliyoona lamaan sanatu na dura aduu jirti noo qabbanti na warraan jirti jenne. Yaa dhugaa keeti. Qabbanni biyya arabaa na fixee jechuu jirti na fakkaataati. Akkas dhugaadha. Sin ammaa jechuun bakka caalaa nuuree san sirraan guutee maallaqa si galcha Itoophiyaatti akkam jette? Ayyee taate maaliin dalagaree? Way Taiwan brandin o Dr. Mariam nu madalagachiis dalagatutti nu jirtu akkasuma dalagata gaasiibanii mana akkasiisan. Ahaa uffata keessa na keessa waddaa keessa na keessa reeta. Dahaba keessan si kaa. Oh bayaan qoy bayaan ol baafna kutakka. Bayaan Okay. isaa kaasa inni nuni dubbata hoggaa gihee obboleeyyan. Bayaan king. Usaa mitiyyuu haa qabu warabaatee bituu deema. Hai bayaan. Akkana lisanyii gootaa. Surraan kaasee bannaati. Dambaalee. Haa seemee lubbuu kutakka fataanu godhi. Dambaalee gogaa dubbaddu ati bannaati. Akka cal jechuun maali garuu? Caalaa nuuree sun Arsiin jira. immoo egaa harargee moo'ee. Harargee Akkana hin jiin. Arrafaan lammaffaa isaa fiddanii bayaan. Bakka harargee fi arsiin dhaqini waan biraa Bayaan daboloos godhee umee qo'eeti. Arsii lammaffaa isaa wanti arrafaan lammaffaa isaa fiddanii. Attis gaadamni biraa fuudhee biyyarraa si baasee booda kan hundarra bichaa jedheeti. Biyya Somaaleen jiru wanni Oromooti dilaa jiraati Oromooti jaachitti rakkadhu an Ameerikaan malee ka Ameerikaan oofuu jira argeen tiyyaas Oromoon tiyyaas bannaati. Yaa caalaa nuuree ol deemsaa kutakka. Caalaa nuuree fidaa caalaa nuuree fidaa gad deemte naan jee umriin tantee gad dhuftere naan jee. Ate immoo biriin tee meeqa? Amata 15 gaama bara kana kun 15 guute. Yaa ijoolleedhaasa? Way qacaleen gortu bannaati fannisaa gartee fuuldura fannisni hin jiru ban. Yaa hin dardaroomne muturee. Hin dardaroomne amma dura fannisni ijoollee nama boosuun isatti hin baane ilaal fuulli noo hin maara. Harargee liji. Caalaa abbaa mana kiyyaa baga nagaan dhufte gaafee meenaa fi dambaalleeti bakka caalaa kana gakkootuu caalaa ol dabarsi. Hin danda'amu bartila akkasiin godha. Way caalaa nuuree boona jiraa dubbadhu. Dubarri dubbatta alma haadha dhagaatti fira dhiyootu dubbachuu haati. Maal jettanii hikma? Nani beekta? Wayi dabbaalee maal waliin jijjiiruu jirtan dhiifama naa godha. Dambaalli numaa waliin gale dambaallee akka obboleessoo adaamus jeen nan haqee soobaa keetii adaamus jeen nan haqee bar adaamus hin dhufe mana kana. Galamsa keessa? Maani wiixatanii gabbadee? Maashaallah. Ani illee gabbadee yaara. Mee bee viidiyoo barsi na qarreessumaa mataa gibililaa takka malee asirratti si argutti hin jiru ani. Areedan dambaati. Dhiiga jaabar. Areeda baastee areeda sana akka dhalate areedan qabdu duraan hin dhalumati.
Naamunaa dhalaa Faaxuma fakkaata. Murtillee rabbayni gaayaa boo kabajamaa keenya. Murtii. Timutti. Murtii guutuu nuti naariin nuti akkanuma taphannee noo kofallee taphannaa hedduu sirabannee. Abshir. Ayyaa nuti ijoollee keenya tanaa wajjin akka kofallee taphannaa caalaa nuree. Mucaan dubbatu abee. Ati sana isa giftisa? Jaalala si fitee jaalala fitee mijiyyoo eenyu gaa maqaan isii wanni jettuun finneeti Na'imaa finne dambaallee inni. Naboota na dhiiseeti Na'imaa boodas nama fidee jechuudha caalaan gootu Fatishaan barnumaa wayyaa lubbuyyee oobee biyya Somaalee keessaa of fidee wayyaa bar ati naasi fidee nan na diddee bar na kaaddee bar bannaati. Birrii amma dambaalleen itti galchuu deema gaa akkam jettamee wal mari'anna. Dabbaarsee rachiisuun beeku barni horora. Dhiisi fadwaa bororu maaltu naan keen dambaalleen gaffiduu deema Itoophiyaa galchuuf dambaallee dalagaa itti banuuf akka Harargeetti akka Oromootti. Mee yaame maqaan isaa eenyu ittisa? Dambaallee king jaajala kanaa dambaallee king bannaati barreeffame. Dabbaal king ijaa. Jaa'ibsaa kana wal lollee ergaa. Jaalibsaa. Jaalibsaan caalaa nuuree kanaa wal lolchiise mana isatti naaf jaalibsaa kana yaa booltu nu araarsaame. Oomaaniin duba duraanuu wal barree barnaaf inni oomaaniin nagaami. Jirta. Dalagarra jira fakkaatti muutirra jira. Hojiirra jirta yaa oomaanii keenya. Basalaamnu. Jirra alhamdulillah. Taap godhaa gaayis murtii guutoo manni darbaa taap godhame. Maate dambaallee. Manni egaa yaaboo keenya ati bar wallahi bucu ati afaan kan kee kana dammaa fi waa hedduutti naanyaa bakka waan akka alawaa faasigaa malee waan bakka ani tafaani jiraami. Mindinno wallahi ati afaan simuuriin ati nama iyya tokko nama laaltaantee mindinno wallahi namni nagaa fayyasa jibbaa barate. Yaa nagaalachuu eegalanii baramma. Ammas kun jaalatanii dhugaa itti gaffitu jirta dhugaa tanaa nama feessaa bar. Oromoon nama si faarsura nama si tumu jaalatti beektaa? Tanaan majee. Yaa. Oromoon haqarrattis beeytee haqa yoo himtes ni duuta Oromoo biratti bannaatis. Ani jiru bara kana bar. Anamma galamsoo keessatti haqumii murratti duu jira bannaatis mindinno. Okey taaptaa yoo godhaa. Wallahi ani tun onneen yitun nasiyarraan dhukkubsadee rabbi ramataa godhuu fi soobaa nasiyaa jira daana lubbuu nam sadii wajjin kutte san irratti onneen na dhaatte wallahi onneen na dhukkubu jira bannaati. Ati milishaan takkas hin qabne? Milishaan na qabdeen na tumtee dambaallee harki kun nan dalagu jee miilli nan dalagu jee. Odaa tokko kaadee odaa keenya ka Oromoo gaani jiraami odaa san kaadeetiin odaa san ifirraa baasi naan jaanii na tuman. Haa waraabamtee deemtu maalin sodaa adu'an lubbuun gabbaati maali tana siyaata kutti sun maali tiyya maali yenee maajin no mannaatis acaaluu mindinno. Yaa godhiti. Ani maaji bira ana dabarsa inu ammallee nama kumaa fi 500 irratti isiniin jaa na dabarsin illee amma na haajjeessanii shuggutii miti wanni natti haadhaani bannaatis. Yaa lakki sun tokko natti ati nama siyaasaati miti dalagattee bultuudha. Rakkoon qabu mootummaan keenya mootummaa Oromoo biyya bulchaa jira. Yaa nuti amma siyaasa keessa hin jirru nuti warra keenya dalagatu jira nuti warra biizinesaati mootummaa keenya wajjin fayyaa walitti qabna. Yaa nuti waa'ee kanaa kana hin beeknu waa'ee kanaa kana hin beeknu waan ta'eef waa'ee siyaasaa keessa hin jirru waa'ee arafaatii fi waa'ee gammachuuti jetta caalaa nuuree sanaa deebisa an caalaan hin jaaladhe qarabbiiti. Caalaa dubbadhu amma. Caalaan jaalala danna dhaqee barbannaatis. Amatti akka motorwaa tokko jaalattansa. Amata tokko maal bareeda soomana bara guutuu waliin haasaan baane dambaallee tas jirta manuma kana taa'ee ani sitti haasaan nolle. Saanuu soomana keessa. Soomana furuu didee soomana furuu didee sambuusaa nyaataa qalasa guddaatti shorbaa dhugaa ol baasee jechuudha asirratti soobaa jaalaleessa. Maal soomana isaa fudharee soomana keessatti haasoo naan balleessee
Soomana keessa bal'aa ifarratti haasofna. Fura irratti hoggu furaan dhiyaate sangisin dalagaa irratti ol baane. Akkasi. Yaa jaalaatu nuuree jechuun anna haalan jaaladde mallee ni jaaladdan. Baay'ee takkatti. Kalaas dhumatti. Yaa. Bareeda. Okay. Ayye direetii dubbadhu. Fiixaa kudhan booda. Ayyee Baga gaafa jiraattee hikmaa baga jiraatte. atis Yaa. Bafriidam jetti faranjiin. Steppi way steppi. Yaa. Bak. Akkas. Ati amma qalbiin ija kam na jirti reesii fuudhee tokko deemu tokko dhufaa hin odan baallee naa dhufe. Onola haadha rabu. Abbaate. Haadha booda sagalee ciifamte keenya. Duuba fuudhee naan hin jenneeti. Fuudhee naan hin jenne re'ee yoo ati fuute dirqama laman tooree masaanuun hin ajjeesanii bannaatis. Wanni hin baatu eenyu gaa Na'iimaa rami. Na'iimaan hin baatu Na'iimaan gurraachomtee akkasitti achi gubbaa haasoti Na'iimaan fayyadamtu barishiin. Na'iimaan yellan bannaatis. Yaa akkasi okay hayyee. Alex hayyee asirra jirtaa? Jarri wali gabbee jira. Jarri wali gabbee jira. Eegu jirra. Murtii obsi murtii dirqama obsi. Obsi gaa murtii keenya obsi ta'e hanganaan geesse galmaan nu geesse rabbi galmaan nu diidan teesse haa ta'u. Galatoomu. Miskiina rabbi. Yaa. Ilillillee asirratti ol darbanii thank you siin jaan bara akkanuma taa'ees dhaggeeffata malee. Galatoom adawwitii ati dhiisituun taankii faajaan bannaat mindinno afaan kana jechuun murtii guutoon nama eeda wallaahi hanga sa'a 12 isin jalan jira subii dhageeffachaatiin ture waan isin irra jirtan guutuu. Qaadiraa buri mucaan kun ni daddaba dhuguma ilmi namaa tokko kan daddabne ispeesharii ilma hin jiru jechuun dhageessanii. Galamsii waan ta'eef gaafii sii qaba. Nama tokko yoo jaalatee dhabde nama tokko akka caalaa nuuree kana gisee jaalatee dhabde gabbaatee gaggombistee arrabsita asirratti moodistee bira dabarte. Caalaa nuuree kana hin arrabsine leeraa harargeetii jedhee numaa hin arrabsine gaggombisee silaa nama biraa taate gadi ragataa hin raganneessa. Bagarra gadan kana kunumaati nama gaarii jechuudha. Galatoom. An nama ragatuun faduu oomaan ta'e keenya na dhagee an nama ragatuun faduu namaa wajjin jiraachuun fadaa banna kabajas nin qabaa wallahi kabajan namaa qabaan. Haasaas kabaddees wajjin nin qofla. Ati ammoo obboleessa kiyya.